Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo. Egaa akkuma beektan ilmaan Oromoodhaa yeroo ammaa kana gaddaa fi miira cimaa keessa jirra kan sadarkaa idil addunyaatti argamnu hundi kenna jechuudha. Akkuma isin beektan gaa ashama yeroo ammaa kana mootummaan jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo kamiin caalaa jaalatamtoota akkuma beektan ilmaan Oromoodhaa yeroo ammaa kana Abiyyi Ahmad fi Mira ilmaan Oromoo sadarkaa duugaas inni dura raawwachuudhaaf ilmaan Oromoo isin beektan gaa Oromoo jilbiisachuu yeroo ammaa kana mootummaan uummata Amaaraa ilmaan nafxanyaa gammachiisuudhaaf duula cimaa ilmaan Oromoo Abiyyi Ahmad duula labse kana ammoo bifa qindaawaa ta'een duugaas inni dura raawwachuudhaaf diizaayin ta'een irratti mariin cimaan gaggeeffamee jilbiisachuu duula kana olaantummaadhaan hogganu uummata Amaaraa Abiyyi Ahmad gammachiisuudhaaf itti duula cimaa ilmaan Oromoo irratti kan hogganu Dula labse kana ammoo dambalaa qindaawaa ta'e Mikaa'el kan jedhamu koofiyoo bakka diizaayin ta'een irratti marii cimaan gaggeeffame. Dula kana olaanatti aansee ammoo muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad jechuudha. Obbo Birhaanuu Juulaa jechuun ammoo tunu caasaa malli sarbisaman dambalaash hundi isaanii Mikaa'el kan jedhamu koofiyoo bakka Oromiyaadhaa yeroo ammaa kana hoogganaa jira jedhu maqaa Oromoon hin qabne jechuudha. Dula cimaa kanatti aansee ammoo gasanii qofa osoo hin taane Oromummaa fi Obbo Birhaanuu Juulaa balleessuu Oromoon salphisafan waa takka fiduu hin danda'ani hundi isaanii warri cinaa dhaabbadhaa Oromiyaadhaa yeroo ammaa kana hoogganaa jira. Itoophiyaa jaarraa duula cimaa jechuudhaan ilmaan nafxanyaatii fi qofa osoo hin taane Oromummaa gammachiisuudhaaf balleessuu hojii ajaa'ibaa Oromiyaa salphisanii waa takka fiduu hin danda'ani beeytan nu cinaa dhaabbadhaa muummichi ministeera Itoophiyaa jaarraa kan hidhe jechuudhaan Jawaar ilmaan nafxanyaatii fi Amaaraa rootii miti kan hidhe Jawaar gammachiisuudhaaf Abiyyi Ahmad ajaa'ibaa qeerroo Oromoo akkuma beekaman hawwali Oromoodha ministeera guyyaarraan kana abbootii gadaa Oromoodha Jawaar Oromummaa fi Oromiyaa qeerrootii miti kan hidhe Jawaar Mahammad dhaga Oromoo Abiyyi Ahmad kanatti nu xiinxalummaan barbaannu aktiivist qeerroo Oromoo miliyoonotaan lakkaa'aman Oromoon dhugaa barbaada gara barbaada hawwali Oromoodha mootummaa abbootii gadaa Oromoodha ifirraa darbuu barbaada Oromummaa fi Oromiyaa barbaachisu kafalee Tersiimo jabaabii saakatti nu xiinxalummaan barbaannu aktiivist booyina amajii dubbii xiinxalummaan barbaannu hidhamee nun barbaadu Oromoon dhugaa barbaada gara barbaada Oromoon mootummaa kana ilmaan Oromoo ilmaan ayyaana ifirraa darbuu barbaada mootummaa barbaachisu kafalee Tersiimo jabaabii akka cabsan saakalatti booyichi filootokaattaa warri itti hidhamee nun barbaachisu kun Profeesar Birhaanuu Naggaa fa'aa wajjin ilmaan Oromoo ilmaan ayyaana ta'uudhaan Mootummaa gaaboo fitanii burraayuu irratti gocha godhan Oromummaa fi Oromiyaa akkatti cabsan filootokaattaa warri koyyee faccee kondominiin koyyee faccee Profeesar Birhaanuu Naggaa wajjin osoo takkala uumaa didu ta'uudhaan deemii kenni mana gabbaa jedhanii kenni uummata gaaboo fitanii burraayuu guyyaa lamaa sadii irra Oromiyaa waliin gahee gaddabe caffeen Oromiyaa lammaa magarsaa koyyee faccee lammaan xalayaa kondominiin koyyee faccee Abiyyi Ahmad gocha kana raawwaa didu Deemii kenni mana gabbaa lammaa gocha kana maaliif raawwata Oromoon guyyaa lamaa sadii irra Oromiyaa gaddabe Oromiyaa tasgabbeessuu fi nagaa Oromiyaatii fi caffeen Oromiyaa lammaa magarsaa kaasuu jiraatan eegsisuu waan dandeenyeef lammaa xalayaa akka ta'uu dinnaan caffeen Oromiyaa kana didi gocha kana raawwate Abiyyi lammaa gocha kana maaliif raawwate yaalii godhan hindi caffeen Oromiyaa akka sakaasu dhabnaan tooftaa biraa tasgabbeessuu fi nagaa Oromiyaa keessa saba salmoota nu keessa jiraatan eegsisuu waan dandeenyeef waa'ee ilmaan Oromiyaa jiran qofa caffeen Oromiyaa kana didi asuu barbaada. Akkuma beekamu guyyaa kana isaa viidiyoo isin maxxansee jira laayivii irrallee yeroo yaalii godhan hindi dhabame dadhabnaan tooftaa biraatiin lammaa magarsaa achirraa ka'ee sekandii isa keessatti waa'ee amma keessi ta'uu hin akka cufu waa'ee ilmaan Oromoo keessi ta'uu hin akka dubbachuu fi asuu akkuma beekamu guyyaa kana isaa viidiyoo isin maxxansee jira laayivii jaalama siyaasa Oromoo caala diidama caala dubbata kan akka ati waan Abiyyi yeroo takka daqiiqaa takka keessa qorannoo gaasirra keessatti kitaaba gaazexeessitoota OMN akka sirriitti eebbisiise sirriitti caffasiise hayyoota Oromoo Amaaraa mataa jaalama siyaasa Oromoo hunda daqiiqaa takkatti kan inni maqaati waan qabatin